sosoba afwan me yamiyo mana shina makun sotom to koti baba shariat kam shina kana jegetun masurun ma brate kuma shan amriyat ana annagalch bilbirma munjal ankas namo sareda na ulam miyo silki baba din sher gode miyo jalal le zindban are gubatti den ke etima mai ki tasdel osonam nukum ni damin kunen demne yamai ki hakana manar radu batta baba bira hasawada milyon fetu maka hagesu fetu ka fete hatadu erga harka dinar ka babante jolle oromo harka galte warra gare ma biya erga galte obsi nam انا نسيت خلاص obsi ba ummata jira obsi sadarkan irratti si arabsu gen hasawa obsi ايه دافي قاول جلا ماما gare milyon akka fetelle tatu obsi gam jaran milyon erga arab dijar ka babam te fetu gare kumara harka galtu wanti nange inqab makka galte akka fete taate woni nagal cinkab kumara gare ma bi harka jirti wante anamma birrinkum ni shanam kap feta lan amman tanatakan narra qabaltani illa inuma isin kam makka galte ratu wallaltan sani yada jirtani an jiddu tanatti gujja burge malini namatu gujja sadike gujja lamage narra qabafani akkuma ede sim jettani asin narra dabam siftanam kum diddami takka hanarrat hal gadda baba sheriya dirratinam kum sodoma obsi ya mama bayan fitab ko sadar kasi yo arra babi yan afaniti abdi yo arra babi yan afaniti gabra bim basu ta obs ni dagenya mama bayan nam kita apa ya kita debar de ko bata haya obs yan ta sabai yo laki jese boda gafi ananga wai maka hasu di sini wai ni yo maka hasawan ajirata wae nama kuma ditem takar osol na jalan bane tamiyo kabete rabbi sadan maiki malakan dibada malakan nama narra kabana anastayin kadba malakan ursa mo lubu nama ursa lubu nama kumara titit tabata jira male angkanun dibadu malakan na fenan jin sani hanan dibad nama sanarati na tikesde ganna darbiden ajirat be arabseti kan kita de daf namni waraabeetu magaddiisa beeta wanni atarra dubbattu dammoo wanni atarra namaan jettu ilmee ka guutuu ta'a gisee takka takka ammoo nama guddaa irraa dubbiin akkasii sun wayita ba'u hedduu fokkota beeta namni afaan ofii kanatti sila adaba qabaatee bareeda wayita siin jedhu wala ibsa khiyya takka osoo dubbanne waan takkan jechuufan lala ni dubbatta no habibi hageeffatu sana sun taane no lala ni dubbatta amma waan isin jirtan beekuu baadhullee dhugaa dubbachuun firummaan kuttu beeta mee takka namaas yoo dhugarra si jibbee nabaas yoo hojjedeemsa takka nabaas habibi yoo nu dhageeffataan turin malee maamabbayaa wanni inni godhaa ture wanni inni dubbataa ture wanni inni asirra waraabe hundinuu akka dogoggora taate atillee yoo as jala jiraatte hin beeyne ibsaallee soddaa kiyyetti balleeyseen jira badiinaa godhee wanni san godhuun kiyya badiidhaa je'eeti dubbatee ture jechuu fadheeti maakiis asirratti dhiifama gaafatee ummata nama 7,000 kan ulaalaa jiru kanallee dhiifama gaafatee waan san if biraayin je'e malee wanni takka ta jirtu hin jirtu yaada je'uunu ibsee jira jechuu fadheeti akka badii taate ifirrattis muree namni hundinuu hubatee jira ibsaa keenyan anilleen akka nama gartee obboleessa kee soddaa keetitti jechuu kun jaartii ofii beeki jaartii hoggaa arrabsan jaarsi maal akka fiil godhu annin beeka siigalee wanni tun madaadha nin beeka badii fudhate obboleessi keenya nama 7,000 irratti badii fudhate akka balleesse akka wanni san badii taate hunda itti himnee hayyamee maakillee dhiifama gaafatee maakiin akkasitti an ibsaanuu fidii obboleessi keenya yoo nu muufate ni araarfannaa je'eetiin walleessitti wanni jettee siyaamte
Tanasiimuu fadheetti ibsaa kiyyatti haasa'e madee. Fanadhu. Laa maal jedhan beektaa afaan amaaraa kan waggaa bira saamyata waggaa irra saam jette si galee dhiifamni illee akka qabu wanni marti akka qaba. Anamma nama haadha abbaatii arrabse akkasuma dhufee jaartii tiyya biratti arrabse jechuun yoo jaartiin tiyya balleessite mucattiin tun siingilii miti dhufee natti himachuu danda'a. Wal beeyna akkuma nama kamittuu keessaa wal dubbisnaa duraanillee nama waliin haasawa keessaan qabu yaa aboo maakiin akkana goote jaartiin tiyya akkana jedhee hunatti wanni kun marti gara miidiyaatti hin dhufu waan keessaan dhumatuu danda'u. Erga gara miidiyaa fidee waan kana mara dubbatee waa hedduu jedhee haadha abbaa bira isii bira taree haadha abbaa arrabsee waan akkana waan akkasii jedhee haasa'ee boodee ana bira dhiifamnu akkasiin jiru. Maaliif beektaa? Namni haadha abbaatii yaannat dhufe ijaan nat dhufe ijiti yabitaa mirgaan nat dhufe dhiifamni wanni jedheen jiru wallaana biratti. Si galee mikniyaatum wanni naa dabalus erga na xiqqeessee irraa bahee tuffiidha kun erga na xiqqeessee irraa bahee waan fedhe dubbatee namni nama duratti waan fedhe siin jedhee deebi'ee achiin dhiifama akkana maali jechuun hin jiru. Si galee kanaaf waan inni viidiyoo haasa'e jechaanillee jechuu baadhu namu argeera dhagahee jira jecha inni jedhe san jecha inni isiidhaan jechaa ture san haga ilmoo maaliin argatanii jaarsaa hojjan sin baasaa maalii godhee waan akkasii godhee siirii dhaqee jedhu san waan inni akkas jecha san bakka namni dhagahee madagaa haadha abbaan isii firri isii mucattii tanaa wayita caqasan maaltu itti dhaga'ama abbaa isii maaltu itti dhaga'ama haadha isii tana maaltu itti dhaga'ama namni maaf kana iyyaan sanirraanuu yoo namni durriyyeen namni argellee haasa'e waan namarraa fakkaatu namni calliseetu bira ta'uu danda'a garuu namni guddaan tokko namni silaa waan diinii rabbii dubbatu wanni silaa yoo namni nuyyuu tasaasan yoo mucattiin tasaasateeyyuu mucattiin maantu nu tawallaaltu ta'eyyuu gorsuu danda'u waan akkana akkasiitii miti akkana hin godhinii jedhee itti himuu qabamoo waan hagana gahu jedhee arrabsee irraa bahee mucuq jedhee as deebi'anii dhiifama. Ati akkamiin fudhattamee wayita kana ati matammaan keessaniyyuu isinummaanuu dhaabaddaati. Laale ibsaa kiyya maal lama jaabee qoy nabi lammaffaa alayhi salaatu sadaffaa wassalaam. qoy tokko lammaffaa miidiyaa kana gubbarratti anaa maakiin osoo walitti hin dhabamne min durallee erga dabalamnellee dhugaasitti maame warroonni waan fedhan jedhanii irraa bahanii naafisiin obboleeyyanii ijoollee biyya takkaatii na caqas harargeellee ta'uu danda'an harargeen oromoodha nullee oromoo garuu ammoo naafisiin obboleeyyanii ana jala waan fedhe jedhanii ni arrabsanii irraa bahanii dhiifamaa ani obboleeyyanii wanni jedhu na biratti hin dalagu tuffiidha malee tun biyya teessan ta'uu dandeetti bakka feete ta'uu dandeetti garuu ana jala dhuftee arrabsitee irraa baatee waan feete jetteeni isiin nuufisiin ijoollee biyya takkaatii waan fedhellee jedhuun rakkoo hin qabu maal jechuu kun sadaffaa Fudhattee? viidiyoo isii finnaa viidiyoo maalii finnaa viidiyoo akkana isin baasnaa sila isin ka miidiyaa kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkanaa kana iyyaa ooltan kun waggaa beekama iyyaa ooltan kun maa hin finne viidiyoo makana maaf gadi baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuu nutti hin agarsiisne ka isin adda argitan kana viidiyoo ima fidayyuumee viidiyoo ma jettan kana fidayyuumee yoo qabaattanii rasiisin jedhe achumatti ilaala yoo barbaaddan ol baasaa isinin jedhe minum maal samaam si galee laal maakiidhaan maakiin ka walit dabalamneen wani na dura taree jiru yafallageen agar binoor silaa qabaatteeyyu jechuudha wannumaan akkasii silaa jiraate የለም ኩኒ አከ ዲባን በሹር አከ እንጀረም ግን ቢኖርም ብመጣም yoo dhufellee ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅረም እንጀሮቹ ሲገለ
Bawaan isii waan tare haasawa isii jinnii waan namni haasawu kana mulu furadhee jaaladhee accept godhee waan dhufu maraa wanna dura darbee kana ilaallatu erga naafisii waliin makamne as. Ayden baasaa viidiyoo isii qaba akkana wallaahi fidee dhufe. Fidi mee obboleessa fidi kunoo viidiyoo nama 8,000 foytu nu ilaalaa jira. Xayiqe gaafadhu. Ani taasal fardu as dura na duratti fidaa viidiyoo sana. Gizee mara kana haasawuun hin fokkootu. Gizee mara kana dubbachuun hin dabbaru. Tole ibsaa fixattee kanuma isiniin jira galatooma olla seensisu keessaniif maama bayaan ammoo akka nama kamittu jechuun dhiifama naaf siil. Asumatti haa gabaabsine. ibsaa dhaggeessa. Tole dubbiin gabaabsina. Dhaabba oggota kana dubbataa. Asuma jirra nullee jechuu barbaade Itoophiyaa ma jirra. Oggota kamee naafsi ibsaa. Tara takka haasawaniin fixadheetteetiin sii dhiisee manaa kan ni ta'a. Tole ibsaa keenya ammaan hoggaaniifiin dhiifama ati si gaafachaa jiru kana makkii tuqeeti an maat an hoggaan ibsaa dhiifama nuuf godhi dhiifama naaf godhi siin jechuu jiru kana makkii fi ati tuqeetiin dhiifama si gaafachuu jira. Ana gaafataarta. Jechi kiyya arrabaan wayin isin tuqee hin jee hoggaan dhiifama si gaafadhu kana. Laa. Yes. Maaliif si gaafadde beektaa? Bakka kee kana bu'eetiin waanin fiil godhee wanni tun akka nama dhukkubsitu hubadhee si gaafachuu jira. Akka isiin nama dhukkubsitu niin beeka. Garuu ilma namaa kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muhammadin kullu bani Aadam khattaa jee. Hundi nuti ilma namaati malaayikaa miti. Ilmi namaa ni balleessa. Wa khayrul khattaa'iina at-tawwaabuun. Ammoo irra gaariin isaanii warra waan san baditti beekee irraa deebi'ee jira. Ni jaamoon joo ibsaa. Jalan tuh. Thank you. Wanni nin kana sii kaaseef akka Oromootti dhumti dubbii dhiifamaa jedhan. Abbuma fedhe waa ta'u. Dhumti dubbiidhaa dhiifama. Wanni maamma bayaan maakkiidhaan je'e ummata durattiin gaafadhe. Viidiyoon jettu ni jirtiin jeen. Aareetiin je'e annamnummaanin viidiyoo irraan shakkine yoo jiraatte isiidhaa jee. Ilma namaa tahee namni hin balleessin hin jiru ibsa. Siigalee ilma namaa tahee kabadii isaa hin beeyneetu irra badaadha namni. Namni eega balleessi. Namni kanaa miti akka Oromootti fi akka. Okay, mee akkam siitaa okay. Dhiise qaishillee dhiise ati suman fayyifadha ishii dhiise. Okay, natti murteeffadhu ishii. Najakas ansanii miti. Atin arrabsite waan feetellee jetteemi nama diin qara'eemi atin. Nama diin rabbii barsiisuumi. Naan jedhe nama diin rabbii barsiisuu miti. Dhiifamni kun intala dunaa rabbaa qabdi. Haadha abbaan sun garaa san sii fayyanii jecha agas gahu jetteeni atin deemi jara dhiifama gaafadhu. Jarri yoo sitti fayyan anillee si fayyaa. Tatiyyaa qallaali. Jarri maalitti ibsaa keenya soddaa miidiyaa fayyadamanii kanaa maalitti akkasii tajaraa anaaf fixa ibsa tajaraa dhagaye. Kun fayyadaman miidiyaas ni fayyadaman miidiyaas ni argan maama bayaan deebii orba ni argan jecha keetis argan si galee unkaan jaraa miti daa'imni.